qulqulluun Efreem kan barreesse guyyaa kamisaa kan kadhatamu galata deessuu Waaqa giiftiin dubroo Maariyaam. Mudaa yookiin xuraa'ina kan hin qabne giiftiin keenya dubroo Maariyaam lalistuu Museen gammoojjii keessatti utuu hin gubatin arge fakkaatti. Jecha abbaa ishee irraa nama ta'e ibiddi waaqummaas ishee hin gubne erga sadeesseen boodas dubrummaan ishee hin jijjiiramne innis nama ta'uu isaatti waaqummaan isaa hin hafne dhugumatti waaqadha dhugumatti waaqa kan ta'e inni dhufee nu fayyisee yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Waaqa kan deessee giiftii keenya hundumti keenya si kabajna dhiifamni kee hunda keenyaaf ni ta'aati. Hewaan muka nyaattee yakka hojjetteen abaarsi dura namummaa keenya irra bulee kan ture isheetiin kan nuuf hafe Waaqayyoon kan deesse dubroo Maariyaam abdii hunduma keenyaati. Sababa hewaaniin balballi gannataa cufame lammaffaa sababa giiftii dubroo Maariyaamiin nuuf baname kunis jaalala keenyaaf jedhee kan dhufee nu fayyise ulfaataa foonii fi dhiiga Kiristoosdha. Icciitii dinqii waa'ee ishee kan dubbatamu beekuu kan danda'u lapheessa kamii dubbachuu kan danda'u arraba isa kamidha dhaga'uus kan danda'u gurra isa kamii nama kan jaallatu waaqa tokko kan ta'u waaqummaan isaa utuu hin jijjiiramin addunyaa kana dura kan ture abbaa biraa jechi dhufee haadha isaa adda kan taate irraa nama ta'e erga sadeesseen boodas dubrummaan ishee hin jijjiiramne kanaafuu deessuu Waaqayyoo jedhamte kanaafuu deessuu Waaqayyoo ta'uun ishee beekame. Waaqayyoo bal'inni ogummaas akkamitti nama haa dinqu garaan yookaan gadameessi dhiphinaa fi ciniinsuudhaan akka deessutti murtaa'ee ture argama jireenyaa taatee abaarsa namummaa keenyarraa kan balleessu sanyii dhiiraa malee nuuf deesse. Kanaafuu yaa namaa kan jaallattu ulfinni siif haa ta'u arjaa fi fayyisaan dhagna keenyaa sidhaa jennee haa galateeffannuuni yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Sanyii dhiiraa malee Waaqayyoon kan deesse hojiin garaa yookiin gadameessa dubree akkam nama haa dinqu. Ergamichi Yoosefitti mul'ate hafuura qulqulluudhaan isheerraa kan dhalatu utuu hin jijjiiramiin nama kan ta'u jecha Waaqayyoodha jedhee dhugaa ba'eera. Maariyaamiin gammachuu guddaa kan caalu isa deesse ergamichis dabalee ilma ni deessa maqaa isaas Amaanu'el jedheen eekni isaas Waaqayyoon wajjin ta'e jechuudha. Lammaffaas lammii isaa cubbuurraa kan fayyisu Yesuus jedhama. Humna isaatiin akka nu fayyisuuf cubbuu keenyaas akka nuuf dhiisuuf bara baraaf galanni isaaf haa ta'u. Nama kan ta'e isaatiin Waaqayyo ta'uusaa sirriitti isa beekne irraa dubroo Maariyaamii irraa dhalachuun gooftaa akkam nama haa dinqu. Jecha abbaa kan garaa yookiin gadameessa isheetti baatte dhalachuu isaa kan dursee hin jiru. Dhalachuu isaatiinis dubrummaan ishee hin jijjiiramne jechi dadhabbii malee abbaa irraa ba'e. Dubroo irraas rakkina malee dhalate. Namoonni ogummaa isaaf sagadan waaqa waan ta'eef ixaana fidanii fi mootii waan ta'eef warqee fidanii fi du'a nuuf jedhee fedhii isaatiin fudhateefis qumbii yookiin karbee fidanii fi arjaa fi nama kan jaallatu isa qofadha. Yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Cinaacha Addaam keessaa lafee tokko fudhachuun akkam nama haa dinqu. Isarraas dubartii uume uumama namaa hundumaas uume jecha abbaa gooftaan kenname dubroo adda taate irraa dhalate Amaanu'el jedhame. Kanaafuu ilma ishee jaallatamaa waliin akka nu araarsituuf yeroo hundumaa ishee haa kadhannu. Isheen qulqullootaa fi hangafoota phaaphaasota hundumaa biratti arjaadha. Kan isa tajaajilan deesseettiif yoo raajotaa fi raajii kan isaaf dubbatan deesseettiif yoo duuka bu'ootaafis maqaa isaatiin hanga qarqara addunyaatti kan barsiisaniif deesseettiif yoo wareegamtoonnii fi amantoonni kan isaaf qabsuudhaan baay'inni kennaa ogummaa isaa kan hin beekamne Yesuus Kiristoos isheerraa dhalateeroo baay'ina dhiifama isaa qorannee haa barruu dhufee nu fayyiseeroo. Yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Waaqayyo Daawitiif sanyii kee keessaa teessoo mootummaa kee irra nan kaa'a jedhee dhugumatti ni dubbate. Ittis hin gaabbu. Qulqulluun Daawit Kiristoos fooniin isarraa akka dhalatu yeroo amanetti bultoo jecha Waaqayyo barbaade argachuuf fedhe.
Kanaas tattaaffii cimaadhaan raawwate. Kana boodas kunoo Efraataatti isa dhageenya jedhee hafuura qulqulluudhaan dhageessisee dubbate. Isheenis Amaanu'el nu fayyisuuf fooniin irraa dhalachuuf kan ta'e kan ishee filate bultoo Waaqayyoo Yaaqoobdha. Lammaffaas raajota keessaa inni tokko Miikiyaas. Yaa Beetliheem kutaa Efraataa kan taate biyya moototaa fi qondaaltota biyya Yihuudaatiin gaditti hin taatu, lammii koo Israa'eliin kan eegu mootiin si keessaa hin ba'aatii. Har'aa kaasee hanga bara baraatti arjaa abbaa isaa fi hafuura qulqulluu wajjin galanni kan ta'uuf waa'ee Kiristoos hafuura tokkoon raajii kan dubbatan dubbii Miikiyaasii fi Daawit akkam nama haa dinqu. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Mootiin Israa'el Daawit yeroo diinni isarratti ka'anii turetti burqaa Yaabeeshaan Beetliheem irraa dhuguuf hawwe. Ajajoonni loltuu isaa ariitiidhaan magaalaa diina isaa irraa kan inni dhuguuf hawweef bishaan fidaniifi. Daawit qulqulluun garuu isaaf jedhanii du'aaf dabarsanii of kennuu isaanii yommuu argu bishaan sana hin dhangalaase, isarraas hin dhugne. Kana boodas bara baraa fi hojii gaarii ta'ee lakkaawamiif wareegamtoonni dhugumatti miidhagina addunyaa kanaa ni tuffatanii dhiiga isaaniis Waaqayyoof jedhanii dhangalaasanii mootummaa Waaqayyoofis du'a hadhaawaa obsan. Yaa Gooftaa, akka baay'ina dhiifama keetti dhiifama nuuf taasisi. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Sillaasee qulqulleettii keessaa inni tokko ilmi salphina keenya argee samiiwwan irraa bu'ee gad of qabee dhufee garaa yookiin gadameessa Maariyaam keessa bulee cubbuu hojjechuurraan qofa kan hafe akkuma keenya nama ta'e akkuma raajonni dubbataniifitti Beetlihemitti dhalate. Beenyaa ta'ee gonka nu fayyise, gartuu isaas nu taasise. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa dubroo Maariyaamiif, ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen.